biyya arabaa jirtan dhaamsa ijoollee biyya arabaati qaba. Gaafa biyya arabaa jirtan meeshaa hisaabaa ol huccuu bareedaa argite, meeshaa bareedaa argite, salbaaja bareedaa argite, shaarbii bareedaa argite, wantootuma bareeda ijji kee argitu hunda biyya arabaatti ittiin bitin. Ama dokooleen biyya arabaa biyya bolee keessatti namoonni biyya galuu heddan meeshaa hoo kaargoon godhini fakkeenyafaatti gabbaatuma argite guurtee fidda. Kotaa kutote hunda guurtee fidda. Biyya keenyatti kuni rakkasaa, biyya keenyatti kuni widdiidha jettanii kotaa kutote guurtan jechuudha. Garuu tikeettiin namni tokkichi kiiloo 45 eesh 65 isa dhumaati. Gizee tokko biizinasa gizee tokko diskaawunti jedhan san godhan. Sababa saniini malee kiiloon namni tokko kiiloo 45 qofa. Hisaabaa ol maaliif meeshaa bitta? Hisaabaa ol maaliif wantoota tikeetii keetiin alatti maaltu bichuun si geessisiisa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan channel nagaa jira alhamdulillah galata rabbi. Garama viidiyoon qabadhee isin dhufe akkuma beekamu ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jiraatanii meeshaalee yeroo biyya galuu hedan tirfii isaanirraa hafee fakkeenya ijoolleen keenya gaafa biyya namaa jiran wantootuma nutti dhufan birrii harkaa hin qabne hin binna. Ani dabar akkuma keessaniiti takkaa garuu meeshaa kaargoo godhen beeku ani jiru kiyyarraa waan hin beeku. Kaargoo namni godhu kana dalageen beeku takkaa jechuudha. Meeshicha hin binna gaafachi kaan immoo gaafa baraaruuf yookiin gara biyya keenya dhufuuf kaan sabbaa keetiin namni tokkichi kiiloo 45 yookiin immoo gaafa diskaawunti immoo maali jedhan san godhan kiiloo 65. Kiiloo keessaniin tikeetti keessaniin ala maaltu si michisiisa? Naafi maami wani tikeetti keessaniin ala si michisiisu jira? Na ajaa'iba bar. Achi kaatumoo meeshaa bolee keessatti rifrif gootee gannaayita. Anallee nama mudatee jira. Meeshaa mabadeessan keessatti wantoota nama mudatee tokko keessa tokko isaayyuu bismillahirrahmanirrahiim akka falfallasi ta'e gaafuman achi ka'u waan nama mudate isinitti immoo gaafuman bolee achitti ka'u kiiloon kiyya garuu namichi manumatti natti himee jira jechuudha. Ani meeshaa kan bitadhe qulqulluun shaanxaa 2 ka isiin addatti naa kennite minaamina wajjin shaanxaa 3 ta'e. Overii dhufe kiiloo 65 ol isiin dabarsannaan jedhe namichi natti himee jira. Tikeetti jiraa mitiira kiiloo 65 nama tokko immoo rabbiyyoo seelaafise bolee keessatti kasi gargaaru jira kasirraa qoodatu jira. Namni tokko bakka shaanxoma kiiloo 30 yookiin 20 kan deemu jira. Immootu jechuudha. Nama akkasii osirran buusin isiin ol kaatanii lafa kaatanii meeshaa hin bitina. Lafa kaatanii meeshaa kaargoon godhina. Homeen isin achitti guurtan kun huma takka isin fayyadu. Kotaa kotonni isin biyya sanitti walitti qabdanii kaargoo gootan faayidaa takka isin qabu. Ani warri kaargoo jedhu kun illee huma takka waan faayidaa qabu. Birri meeqa itti baaftan? Biyya keetitti yoo galte wantoota barbaadde bitatta. Meeshaa ta'ee, uffata ta'ee, meeshaa manaa ta'ee, meeshaa maalaa bitatta beeki. Kuni maaltu fida? Induun uffanni immoo bifa barbaadde biyya keessa jira. Amma mucaan kuni akkuma ana gaafa duraa in dhuftee bolee kaatee seenti. Gaafa dhuftee bolee seentu irraa qannasi jedhanii kaatee qannafti. Gaafa qannaftee jettu hanga kiiloo san ta'utti malee hin danda'amu. Kiiloo sanii ol ta'e takkitti yoo ta'e see dhiisan. Takka immoo ka garaa laaftu jirti. Ana gaassan kadhadhee jechuudha gaafa meeshaan kiyya badeessan kiiloo 5 dabarsiti. Naan jedhe namichi yakka. Malee namni akka tasaa dabarsan kiiloo sanuu mootu barachiin siin dabarsane. Harkaatitti irraa guurta. Harkaatitti uma homatti dhoysaa sanuu malee ergas achi deemtee ergas gizee achitti akka nama sanuu goote kaafee shaanxaa harkaan jiraa miti. Shaanxaa harkaa keessan dabarsisiista malee gara mizaanatiin jechuudha. Achi loo gara mizaanatiin isinitti dhiyeessa. Kun biyya tokko qofaa miti biyyootuma hunda guutumatti. Biyyoota kamoota hisaaba kiilootti ol yoo ta'e hin danda'amu. Bakka. Garuu ijoolleen keenya immoo gaafa lakki waan akkanaan dalagina namoonni jedhanii miidiyaa garaagaraa irratti namoonni warroota kaargoo dalagan warroonni tikeetii kutaa warroonni dalagan kunniin gaafa kana maal isin fakkaata in dhaga'an namoonni keenya dhaga'an maaliif wal dhaga'uu dinna mayyoo wal jalaa dhageenne nuti bakka gaafumoonni tokko nuti galee
uu jechuun faayidaadha kan qabu. Maaliif gaafni faayidaa sii qabu gaafa waan jette goote, gaafa waan gurri kee jedhe dhageette, gaafa waan bakka gaaf ija keetiin akkatti argite, oduu sagaleen ta'initti wanni si muudatee ka'ee erga argite. Mucaan kun amma meeshaan isi qixxeen irraa deebi'e. Qixxeen garaa si nyaatu mallaqaa miti garaa nu nyaataa bara dhugaa rabbiititti garaa nu nyaata. Mallaqa kennetti gannee dhibinne kaa. Ajaa'iba rabbii wallahi lazim hindi takkana ajaa'ibe. Kanaaf waniin isin jechuu barbaadu ani tokko waan namni isin jedhu dhagaa obboleeyyan kee biyyoota arabaa keessa jiraatan meeshaan bitiin meeshaa sumanii takka bitiin uffatumaayyuu bitiin uffata kee baqqaa ati gizee kam yeroo kam qabaattee uffata qayyarata yoo galuu adda biyya keetiitti maallaqa hisaaba uffata isaanii hassabattee uffata achi asiin galtu maatii keetii yoo uffata bituu hedduu ta'e asittuu hin bittaaf uffata bishaan lagaa fakkaatu jira maallaqa keetiin hin taphatin. Ama mucattiin kun yoo akee nama qabaatteera yoo nama qabaatin kasaaraa meeshaa asiiti jechuudha. Kasaaraa akkamii wallahi kasaaraadha baay'ee garaana nyaatte wallahi lazii maaliif ifaajin isi yoo lafatti dhangala'u gaafa dalaydu akkatti dafqa xururrata gaafa dhuftu akkatti lafatti gannaqa isin bar isin ajaa'iba wallahi duta nama ajaa'iba maaliif nuti saareen gurroomaa faayidaa nuun qabdu ka jiru mana arabaatti ka uffannu yuunifoormiidha. Caama gommaa dirannaa yoo ta'illee ani wantoota biyya arabaa kana keessa yoo ta'illee uffata shaarbii takka takka hoo bitattan dassina jedha. Namoota biyya kanaati immoo wanti dirqama si bichisiisu hin jiru. Ati dirqama maatii keetiin ala ebaluu bachoon dhufe ebaluu kanaan dhufe ebaluu saniin dhufe jechuun qabdu. Achi kaatuun galtaa mitiire gaafa galtallee namni yoo sitti dhufu bachoon sitti dhufa. Qoriin sun hoo maal qabdi bachoo maalitti godhan buna sukkaara uffata. Wasadi maaluma kunuun ta'ani biyya keenya kana keessa ka jedhu ambarnaa ajaa'ibe ayyu dirqama kana yoon godhin immoo xilaata siin ta'u jechuudha. Asi dirqama namni alaa galee yoo sitti hin dhufin dirqama qoriin sun wasadi qabaachuu qabdi buna qabaachuu qabdi sukkara qabaachuu qabdi uffata qabaachuu qabdi. Abbaan ala taa'e suni birrii waggaa tokko machal achi hin kana xirri goone finnamee bada mucatti akkamree mucatti namni ebalullee dhufe siin jedhan kaam mee balullee dhufeeti akkam guna mucatti maalin galchinamee bada boo siin jedhan hoodha ka abbi hoodha kanaan galcha ka itti bitaafi ayyi bunallee sukkarallee itti bitaafi uffata sanillee itti keessa kaafi bitaafi abeeka yaa harka dha'u namaka hin finna kanaaf hin kaanee gaafa jennu harka dhufna akkatti harka dhufna maaliif harka dhufna nyaan jettaan birriin dhumte ibsi yookiin hin heerumtu gaafa birriin dhumte immoo qabi eessa deebite biyya alaatitti deebite gaafa mallee waggaa 3 dalayde Allahu akbar jettiin teena alaarraa dhufte maaluma fide hin godhina qorii namaa abbaan fide qilee haaleetu bachoo isaa ofii fidee miti qorii isaa keessa nagaa baasaatti kenna bakka aadan akkana kun ndawun odoo dhaabate yuddasna jedhaan maal jechuudha. Aadammaan namni yoo alaa gale nama hiyyoomsuuf kun maaliif hiyyummaan kun maal kabanyii man bakka marqa godhateen dhufu dirqama laazim bachoo godhatee dhufu qaba daabboo dafaateen dhufu laazim bachoo godhatee namicha san duguugee lafa kaa'uu qaba. Namni kun nama takka lamaan itti dhufan hin beekan walii galanii odoo aadaa kana ofirraa kuffisanii walii galanii odoo aadaa kana dhiisanii ani dasna jedha gara gama kiyyaatti ijoolleen biyya arabaa ta'etu kasaaraa bichaadha. Abbaan intalaa kasaaraa midhaan hin naqa intalli birrii hin baafti abbaan midhaan hin baasa bircinqaa ummanni keenya kun itti jiru kanan agarreesi warri biyya arabaa jirtan bircinqaa kanan agarre cinqaa kana wallahi taasir bara tokko waan akkanaatu nama mudate fe'aa gayan jechuudha. Nama midhaan maatiin kee jechuudha gizeessan wallahi lazim jechuudha kun seenaa guddaadha yoo waan irraa hojjetamu. Ani bara sanillee meeshaan kiyya Allah waan dubbadhu qabuuti midhaanii arsiin teenatu midhaanii namaa feeti waan bira tarte isin ajaa'iba bara midhaan faa maal godhu nama fe'an uffata hin baasan midhaan hin baasan buna hin baasan gaafa sukkarri jira dirqama bunni dhabamu gaafa bunni dhabame dirqama sukkarri dhabamu
ani aadammaan arsii fokkataan kun maayini immoo biyyoota hunda keessa jira wantoonni akkanaa kun nurra dhaaba ani ijoolleen alaa galtan asii yoo warri keessan uffata ibaluu kenna inni sumuu qilee haalitan yookiin immoo tu haga jeta kalama xifri jedhiiti baadiyyaa badii kurtaa yookiin fira kee bira cinaa galfadhu bakka si hiyyoomsuu barmaati keetillee niyyoo sillee siniyyoom ani viidiyoo keessuma irratti dhaabaa meeshaa baay'iftanii bitinaa meeshaan kasaara keessa isin galchaa meeshaan wantoota hin taane isinitti fida isinii galee kanaaf ani isin jechuu barbaadu wartoota kabajamtoota kiyya meeshaa baay'een bitinaa እሺ meeshaa baay'ee bitte kasaaraa seenta viidiyoo keessuma irratti dhaabaa hama viidiyoo biraatti walitti deebiin assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu turtii gaarii jajjabaadhaa meeshaa bittarraa fagaadhaa of taa'aa jiraadhaa wantoota garagaraa dabuu nama hin guurina yookaan waggoottillee tirfiita kan qabu kasaaraa malee baasii mallaqaa malee asillee galtu uffanni biyya sanii hin xaamusiin jedhanii bakka waan faayidaa ta'u takka illee